Sharafa maallaqaa ilaalchisee egaa guyyaa hardhaa akkuma beekamu Januwaarii 2 jechuudha baatii tokko bara 2025 oolmaa sharafaa waliin ilaalla jechuudha. Egaa guyyoota hardhaa kan isinii qabadhee dhufe karaa gabaa gurraachaatiin biyyoota 19 isinii fideen jira. Karaa baankiitiin immoo biyyoota 8 isinii fideetiin dhufeen jira. Egaa namoonni biyyoota kana barbaadan paawundi sterlingii, joordaan diinaar, saawudi arabiyaa riyaal, dubaay diraam, kaatar riyaal, akkasumallee kuweet diinaar, ameerikaa doolaar, kanaadaa doolaar, akkasuma biyyoota swiidin kiroon, Oman riyaal, turkii riilee, israa'el shiqil, yemen riyaal, ijipshaan paawundii warreen kanaa isinii fidee dhufeetiin jira. Egaa asumaan immoo nagaan dagannee nagaan koo lafaaf bakka jirtan isiniif haa baay'atu. Hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota kiyya. Egaa namoonni gara chaanaalii koo har'a reefu dhuftan sabskiraayib godhaa, maatii kootti dabalamaa. Akkasumallee immoo namoonni na hordoftan kamillee viidiyoo kana daawwattan viidiyoo akka buush ta'uuf laayikii godhaa jalqabaa isiniin jedha. Egaa walumaan wal fayyadaa adeemna. Ameerikaa doolaarirraan isinii ka'a jechuudha. Ameerikaa doolaarri tokko guyyaa har'aa jechuudha karaa ethioblakmarkets.com yookiin karaa gabaa gurraachaatiin 142 tuqaa 68 oolee jira. Egaa akkuma beekamu isa kaleessaarra jechuudha Ameerikaa doolaarri doolaara tokko dabalee birrii tokko dabaleetiin jira jechuudha. Maaliif yeroo hundumaa viidiyoo guyyaa guyyaatiin kan hin jijjiirama karaa gabaa gurraachaatiin guyyaattiyyuu si'a 5 si'a 6 jijjiiramaa oola jechuudha. Kanaafiyyuu guyyaa akkas waxaa jedhee ergannaa guyyaa rakas immoo qabannee teenyaa jechuudha. Isa kana immoo dhugaa fi soba isaa mirkaneeffachuu warri barbaadan warri nan ilaalaa dhugaadha moo sobadha jettanii jechuudha. Ilaallachuu yoo barbaadan iskiriinshuutii irraan isinii ka'a. Guyyaan har'aa Januwaarii 1 baatii Januwaarii 2 baatii 1 2025 jechuudha. Ilaallachuu dandeessu. Akkasumas immoo Ameerikaa doolaarri karaa baankiitiin guyyaa har'aa dabalee argameetiin jira jechuudha. Karaa baankiitiin guyyaa har'aa ittiin oole 124.0tiin oolee jira jechuudha. Akkuma beekamu torbanoota darban 123.59 irra torbanoota ture jechuudha. Egaa akkuma beekamu 24 galee jira har'ammoo jechuudha. Inni itti aanu immoo Kanaadaa doolaaridha. Kanaadaa doolaarri tokko karaa ethioblakmarket.com yookiin karaa gabaa gurraachaatiin 99.8tiin oolee jira jechuudha. Akkasuma inni itti aanu immoo yuuroodha. Yuuroon tokko karaa ethioblakmarket.com yookiin karaa gabaa gurraachaa 147.73 oolee jira. Akkasuma yuuroon tokko karaa baankiitiin immoo 128.33 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu immoo Swiss frankiidha. Swiss frankiin tokko karaa ethioblakmarket.com yookiin karaa gabaa gurraachaatiin 157.72 oolee jira. Akkasumallee immoo jechuudha Swiss frankiin tokko karaa baankiitiin immoo 134.14 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu immoo Awustiraaliyaa doolaaridha. Awustiraaliyaa doolaarri tokko karaa ethioblakmarkets.com yookiin karaa gabaa gurraachaa jechuun 88.61 oolee jira. Egaa inni itti aanu immoo mootii birrii yookiin irra guddeessa Itoophiyaatti birrii guddaa ta'ee sadarkaa tokkoffaa irratti kan argamu kuweet diinaaridha. Kuweet diinaarri tokko karaa ethioblakmarket.com guyyaa har'aa 462.84 oolee jira. Akkasuma immoo kuweet diinaarri tokko karaa baankiitiin immoo 394.84 oolee jira. Inni itti aanu immoo paawundi sterlingiidha. Paawundi sterlingiin tokko karaa ethioblakmarket.com yookiin karaa gabaa gurraachaa 178.26 oolee jira. Akkasuma paawundi sterlingiin tokko karaa baankiitiin immoo 152.38 oolee jira. Inni itti aanu joordaan diinaaridha. Joordaan diinaarri tokko karaa ethioblakmarkets.com yookiin karaa gabaa gurraachaa 201.
13 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu immoo Dubaay diraamidha. Dubaay diraamni tokko karaa ethio-blackmarket.com guyyaa har'aa 38.88 oolee jira. Mirkaneeffachuu warri barbaadan immoo iskiriinshuutii irra nan isinii kaa'aa. Januwaarii guyyaa tokko Januwaarii guyyaa lama baatii tokko 2025 jechuudha. Ilaalladha. Akkasumallee immoo karaa baankiitiin immoo guyyaa har'aa jechuudha. Dubaay diraamni tokko 33.76 oolee jira. Inni itti aanu immoo Bahrein diinaaridha. Bahrein diinaarri tokko karaa ethio-blackmarket.com yookiin karaa gabaa gurraachaa 378.57 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Chaayinaa hewaan tokko karaa gabaa gurraachaatiin 19.54 oolee jira. Akkasuma Chaayinaa hewaan tokko karaa baankiitiin immoo 16.67 oolee jira. Inni itti aanu immoo Saudi Arabiyaa riyaalidha. Saudi Arabiyaa riyaalli tokko karaa ethio-blackmarket.com guyyaa har'aa 38.1 oolee jira. Isa kana namoonni mirkaneeffachuu barbaadan yookiin immoo dhugaaf soba isaa adda baafachuudha barbaadan guyyaan har'aa jechuudha. 2 baatii tokko Januwaarii bara 2025 ilaallachuu dandeessu jechuudha. Akkasumallee immoo karaa baankiitiin guyyaa har'aa jechuudha 33.0tiin oolee jira. Siistemii warra Saudi Arabiyaatiin immoo warri daldalaa ittiin erguutti jiran jechuudha. Guyyaa har'a namoonni birriin keessan baay'ee ta'e meeqaan ergaa jiru 29 ergaa jiru. Yeroon siniin jedhu namoonni tokko tokko naagaluu dide akkamitti baay'istaa jettu fakkeenyaaf 4,000 yoo qabaatte jechuudha. 4,000 baay'isuu 1,000 hiruu 29f jetta. Akkasuma immoo namoonni birriin keessan 2,000 gadi hanga 500 ta'e immoo jechuudha 29.50 oolee jira. Isinis akkamitti hirtu fakkeenyaaf 500 yoo qabaatte 500 baay'isuu 1,000 hiruu 29.50 jettee argattaa jechuudha. Mashwaara yookiin immoo gatii taaksii isa jedhan immoo birrii 50 keessaa baaftu yookiin riyaala 50 keessaa baaftu jechuudha. Haala kanaan akkan isaan hojjechaa jiran jechuudha. Inni itti aanu immoo Swiidin kiroonidha. Swiidin kiroon tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 12.91 oolee jira. Inni itti aanu Kaatar riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 38.17 oolee jira. Inni itti aanu Oomaan riyaalidha. Oomaan riyaalli tokko karaa ethio-blackmarket yookiin karaa gabaa gurraachaatiin 370.96 oolee jira. Akkasumallee Turkii riileedha. Turkii riileen tokko karaa ethio-blackmarket.com yookiin karaa gabaa gurraachaa 4.4 oolee jira. Inni itti aanu Israa'el shiqilidha. Israa'el shiqil tokko guyyaa har'aa gabaa gurraachaatiin inni oolee 39.11 oolee jira. Yemen riyaalli tokko 0.57 oolee jira. Egyptian poundiin tokko 2.82 oolee jira. Egaa hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota kiyya viidiyoo koo laayik gootanii na jajjabeessuu akka hin daganne. Amma viidiyoo guyyaa biraan walitti deddeebinutti lafa nagaa naa jiraadhaa, nagaan naa tura.